Acha. Wayya akkam jirtan qabdanii? Abu akkam jirtan anjid ana qofan. Maal ku dabba ilma. Maki ko akkam naga jirta. Kana booda Jirta obboleessa koo. Dabana kana barabba ilma rajalatti. kamera jaalata maaket. Ani sillachuun hin jaaladha. Kamu tanno qaboyya maki. Abba ilmaalleemu. Lama kazo liga donna adam lal nama mutanno qab nama wagala ma bude darti horatu dande. Nama kazi to barbada mal atam mein horata kan horatu num be kamu. Maaki mo. Nasi. Manjadan. Anu gari batu be jada. Raachuu jaanisan. Maki jalatu rabo sontane garu. Adam fakken. Sababa doktor asli kana soda to berbanding ucap mutayo bered bakawagi kana fudamma isi jibyo sultan asli mawali soda to udam cigi guya na dia mana kabar ya nabe adi soda na sujudan amrachu yor gocha soda ko tap Baje visa ki tiket berbaca jara maki gara Cairo. Mee wallahi je. Aya si jadi insyaallah no so ati sejaraten lu. Jole Cairo Bahar wala ka so sejaraten lu fon. muchainu do jole adi ko fikri magi kaise mudda de gargarachu jammarte as Gargarachu jammarte mit. Anduru manu itu me na be ko jammarte. Ana marachu. lal magi aga kana to bari abo da betani si jala da karachu san goga yo ni Le banne. singalo modi Baje rachu ni mbe ku bale jecha. ko Amala raachuu tiimu kudanii jiran warra isina jiran. Rachu rajana ni koi ana rachu ke same koi. Vote kama duga vote. sagale kenna kiyar warri jettan kiyar in jala to kam jorre tan Waa'ee maakii kanatti nuti xiqqoo gatii ol daballee jirra akkuma jennee hin gadda. Ammas inni Kaayiroo finne Ameerikaa keenyeeti irratti mari'achuu wayyaa. Raachuun illee xiqqoo atillee hin jaalatani. Calqabaana yuufi. Calqabaana. Gurbaan girri uume fudhatee balu malee gale. abet Ana. Adeemsa jirta. Dubai jiranni wajjin Okay, yeroo Dubaay jirtu yeroo raachuun Dubaay dhufu maafi karaa jalaan balleessine raachuu jalaa. Dubbachuu didaa fitti sodaata. Dhufee abooti safata qoosarate maakii hojii gootu kun maali jennaan maal kiyaaroo qoodiisati girri noomini akkasumaan annan qoosa malee dhugaa miti jedhe. Biyya galee moo nagane bakka sireesii godheen jira jedha. Maal biyya galee taammallee dhufammaati to amma laaltee dhugaa innillee raachuullee sheerii godhaanii raachuutti wanti kun asuma Akkam seentan. Qalbii qaba bar. Deebiira bar Maakiin jirti akkamitti qalbii qabadha. Laattu akka makabare guyyaa waa balleessaa olee bakkuma argeene konjuundii mijdanaan jechaa olee achi Finfinnee keessa galgala dhufa. Kanaaf akkana ta'a. Maki waan kanaaf ija jaalalaati moo ija siyaasaatiin ilaalta waan ammanne dubbate. Dubbatu maaki. lal guyyaa sifata warra sodaadhanii waliin Finfinnee keessa salaamnesh ganaanesh yene salaamne jechaudha halkan sabboontu oromoo akkam jedhaa chaawutu እንደዚህ አይነት ቀልድ አይሰራም ከሆነ በኋላ Nasri maakiin garuu yeroo kolfituun bareeddi miti. Yeroo mamara yoo boossullee hin bareeddisi. Maali boossis jettamoo kanaan dura. Maafati ga'e. Maaltu si dhibee isaati? Maakiin yeroo makkamu hin bareeddi. Imboosiseera fakkaata raachuu wanti kun cimaadha. Yeroo kolfituun bareeddi. Boossis jettamoo waa goonu firoo lal jara walitti dubbachiisu irra tartiibaan haa dubbatamu lammaffaa Raachi ati qobaatti haga isaan dhufanitti qobaatti jana. Maki, you look beautiful today. Beautifully mitishi. Beautiful. Thank you. You will. I will. Hai, ata waan daafura koomti. I can take care of it. You will come in. Ati akkasitti dubbifadhu akkasitti. Maaliif itni irra barfiro jammaraa jirra miti.
Inni immoo maal jedhare raachuuni as Dubaay dhufee dhokatee deeme na bira dhokatee deeme. Maal eenyutu akkasi? Ifama guddaa. Maali Nasri bro Dubaay moo Dubaay taraa jirtu Finfinnee? Erga reefiti konneekshiniin kun fayyaa qaba ture. Atumti dhuftee baxaabbatte kinu. Mana addunyaa diskas asirgeen iyyamaa. Uumamuun jaalal. Akka ammalal as keessaa nu baasne kanatti akkanatti si baasee nu maatii kiyya godhadha jechaa jirta bar. Meeshatti arage muluk. Kanu akka amma yaa. Dhageessa. Maal jecha dhugaa dubbatu iccitii tokko haa dubbadhu. Yeroo raachuun Dubaay dhufe san raachuun maakii kiyaari waliin wal jaalatta maakii jennaani odeeffannoo dhagee waa'ee masala basaasuuf jedhee dhufe anna gaafatee ture muudiidhaan jecha akkam raachuu. Ati maal jettee? Ani waa beekaare akkas akkasii goonnaa kana odeeffannoo kana. Kan akkasitti mucaa maal laluufi? Kiyaari gurbaadatti ni dhiyeessu. Akkas mataa tatta bro. Lal bifaanis waa maraan anaaf maakiin wal fakkaanna. Mee laal mee eenyutu wal fakkaata Oromoo? Yusi? Jalqabumayyuu ati barre isiin dogongorteetu gaafa lama si wajji haasofte malee. Kiyaar waa tokkoon si gorsa akka obboleessaatti. Uummanni si jibba. Uummanni si jibba. Maal jette? Uummanni si jibba. Uummanni tiriidantii karameellaa qofa beeka. Uummanni immoo aktiivistii faana jira. Kana jechuun boruu salphumatti deemaami komatti itti ma deemaatti maami deemaatti nu arrabsaatti kottamu isinutti beektu nama netu keessi isinu beektu sina deemaatti nu arrabsaatti maal ta'a jira. I have a lot of